السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شانوري. ايه يا خجافين قبل. ايه أما بكان دلوقتي تجي بيجتي نياجرتي مثلا من نما الجنين فانا رباتي نبيته. ايه سني وان قرتي ما عند لوقتنا بقى وانا كادريتي سنتين ميلادي خنا نياتي وين قبلا سنتين نياتي دوات تقولين أنجل. نملي ونمو ميتو متى نمو ميتي تلقوا قراتي دن gurraatti miti tuchee jennuun biyya teenyatti nama urbeessisan. Tucheen miti irratti qool gurguddoodha. Mee addanaa baasi tuchee san numaan dhagee. Isin xiqqishoo irra hooyyaadha miti xixiqqoo ta'an irra ta'an naman tuydu taa isin tun irra hooyyaa yoo siqiniin ta'e akka gartee waan kanatti orba beeksite akka doobbitti. Aya ayyee. Sani bakka gisee dura wal halaafneetiin bakka ittiin godhu diliidha maal jeeni bakka ittiin dirqaniituma itti godha sanii si gaafa dhiyeete maaltu narra jira itti godhaatiin oolaati akka waan tun bakka isin itti nyaannaan rakkoorra fidinaan jenna. Eenyurraa adarii moo? Adarii bikka isin jirturraa maan jijjiirre isaan bikka biraan geessanii? Waan tun yoo gartee har'aasiin aniin gartee itti godhu taate dharra boruus ittumaan boolla itti godhattee asumaan jalaan seenti yoo narrachi itti godhe asumaan boolla godhattee ittiin jalaa ol seenti maali hogguu ittuma godhe naan jedhan waan kanarraa maaltu narra jedhe. Wallahi aslan beektaa wanni jiru yoo nama ciniinta takkaan nama ciniinaa gartee waan kana akka mixii gaafa kaan gartee ambiyaa tokko ciniintee akka jirutti ibiddatti qabe gube gartee takkaas si ciniine cufamaa guddaadha beektaa. Kanaafuu ati alaa kullaal mixii gubuun shari'atti dhoorkaa huduuda ajjeesuu shimbirroo dhoorkaadha kanniisaa ajjeesuun dhoorka dhuftee wanni kun akkana kaan immoo gaagartee wallaahu alami ani masalaa tana gartee xiqqoo ni ulfaatti murtii godhuuni walaakiin immoo ajjeesuu gartee dawaatti godhanii fixuu tana arguutti hin jiru wallaahu alam garuu inshaallaatti barbaada malee. Irraan beeku. Ayyee taate fayyii galatoomiiti gaafii lamadaatti dabalachuun hin danda'a. Ayyee dabalatu hin beeku taate sii deebisa. Inshaallah yaarumaa sirkadde oo haati hedduu tokko biriin udhadhadhuuti sa'a takka nan dabru ganamaa galgalaa fi kana hedduun hordofa. Maashaallah baarakallah feeka jabaadhu inshaallah. Ayyee khiyya amma gaafii lamada mislata fadariidana haadhumaatu ilmoo xiqqoo tana ilmoo takka dhiiftee ilmoo xiqqoo tana foon gooti mataa kana nyaattee beeyta. Haya. Giseen harkee hedduu garaa kanaa turuu nan dandeenye dhiiga kanaa irra jira iyyata nagaa hunda quluche haadhuma isiin ammoo. Gizee ilmoo tanatti isii xiqqootti akkas gooti? Isii xiqqoo akkas gooti habbaa lama dhalti habbaa lama keessa isiin tuna kuusana lafaa ol kaa'atii nyaata isiin nyaachisaa bishaanii fi nyaata kana waliin kannitiif haatummaan tun. Ayyee. Amma gisee tana takka dhiifteetuma isii xiqqoo isii nyaataan nyaatuu hin dandeenye isii bishaanis dhuguu hin dandeenye kana takka dhiifteetuma ilmoo takka nyaatti waan isii nyaattuufis hin beenye. Ufti kalma gooti adariin? Hundaa miti akkuma namni kun amala walirra qabutti takka takkaan harka akka badiin malee hundaa miti. Haa duboo.
saniin giseen argee yoon kophaa hayetti qoonqoon nyaattu yoon gartee kophaa hayet bishaan hin dhugdu yoon akkam godherraa isiin tosila akka shari'atti akkaminarraa eegaman dhiiroo akkattaa warrani duute yookiin dheebottee yookiin qoonqoo nyaatuu hin dandeessu jeefaadhaan qalee darba kalaas adariin bashoo naa nyaattu jee. Haati yookaan akkam goota haati ni nyaatti? Haati ishee kan nyaatti haati barra ogguunan akkana jisii ananii fuudhe yoo bara kana bara kaniin dhiiga afaan kanaan balleessitee bara dhiiga jiruun jirtu barshee akka waan ilmoo hambaa taate. Ajaa'iba wallah. Isuma jalaa ofirraa akka isiin akkasitti hin ajjabne ofirraa tiqaltee darbita. Akka isiin hin ajjabne qophaa kaa'utti bikkite qoballee ni jirti qoonqoo nyaatuu hin dandeessu anniin kannatti immoo narraa isin fudhattu waan xiqqishoodhaa bishaan dhuguu hin dandeessu qoonqoo nyaatuu hin dandeessu akkasirraa ajjabamurra dhiiroo qalee lubbuu isii tana bilaash dheebuu fi beelaan ajjabamurra jeetiin qalee darba jechuu bashoonaa nyaattu jee. Alaas gaa maal goota? Maal godharree haatiin ajjabde tana? Ajjabamte. Oye haatiin ajjabde barsiisuun jirtu sira fachiifte hayyaa akkasuma darbuu turana ila akka waan itti akkasuma irra gaarii miisimaa fi yaadeemiyan. Waa takka maal godhan? Duute. Jazakallah. Ashyaa fi inshallah galatoome uriin nu dheeraddu hedduu takka asii hedduu tokko waa hundi sirraa baratu jiraati. Akkanuma itti nuufuuf inshallah akkaataa akka keetiin rabbi nu haa heddumme. Taate inshallah jazakallah khair jazaa. Allah ya akhi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hello. Salam alaikum. Alaikum salam. Dufte? Abdurrahman. Abdi kam nagaa? Nagaa fayyu maami. Fayya alhamdulillah. Maaltu haala? Roobu jira waan naarii agarre yaa sheekha maashaallah nu qabbaneeyse. Gireedaa roobu jira? Roobu ajaa'ibaan roobu jira. Arra maal interneetni bareeda mooda cal ta'uu deema? Laa arra calin jiru arraan tana lagaarree jira beektaa. Arra gadda waayifaa jirtaan sana lagaarree. Gadda waayifaatiin jira. Sheekha waan takka bitattee yoonii fi amma fakkeenyaaf waan takka 500 bitattee yoo namni kun si gaafatee aboo an akkasiin 900 bitadhe jetteen amma kumattiin bitadhe jetteen yoonii fi kuma sanuu naasi kan afidiyoo siin jee akkamne yoo araam sirani ta'a akkas jettee yoo rafurte maallaqa sana. Inta waan 500 bitee 500 bitee jettu qabda. Feetu kuma godhinaa kan kuma gurgurachuu dandeessa immoo feete. Mirga keeti. Akkanattiin bitee akkana naa kan jechuun malee. Malee 500 waan bitee 800 bitee 900 bitee yaanii hijibuun hin ta'u haraami. Haraam ta'ee jechuudha. Beekama. Haraamiin gurgurachuu. An jaalatee jaalannaan fi biyyeetumaa irraa fuudhee beektaa. Gorii olii kas. Akkasuma ammaa sheekha salaata kanatti du'aayii afaan oromootiin godhachuun hin ta'u. Hin ta'u. Sujuuda keessatti. Hin ta'u lamaan irra wal dhabdee salaata waajibaa keessatti hin ta'u sunnaa keessa irra wal dhaban. Warani taa'aaf hin ta'u jeerratti hedduu irra wal dhabdee lamaan ta'uu dhabuutu irra gaarii hin jiru. Ammaas naam salaata fakkeenyaaf yoo amma makriibni si dabre ishaarrattiin salaatettee itti dhiifte ishaayii dura salaatta moo makriiba dura salaatta? Makriiba dura salaatta. Immoo salaata jabee. Makriiba dura salaattee na dabre yaanii ishaayii lama salaatta. Maayeti? Makriiba sadi salaattee ishaayii lama salaatta. Moo ishaayii guutuma salaatta? Guutuu salaatta malee. Guutuu salaatta. Makiinarra salaatu rakkoon qabuumi? Makiinumarra salaatu gaarii kaa yeroo dabarsuurra ni salaatta makiinarratti.
karaa kana gaa salaataa sumaan dhufe inni akkuma niyaatiin odumaan ujuwan qabne naam kursumaan taa'uratti ingilizii finfinnee irraa hanga daradaa gad dhufu salaataa sumaan dhufe. Tolchite yoo bishaan uduwan qabaannes teemuma godhee salaata. Akkas tolchite. Kursuma teemuma godhee salaata. Akkas. Aye gaafshe jazaakallaa rabbi yoo keessan aadaa ibsuun jiraatu. Ayye. Salaamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullah. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف قاعدين كبا؟ أيه. قالوا يا أكا لك وتكير وجدت واي من لك الزكاة قلت كاتبا كان راي جير بقى كان اتفاق تيجرو ولا مني شيء كان وقوقا فني مالني هدوماتو تكاتو سكرتي سني وقا جنان مالك ما قبل سنة نما فتما هكني حفتي سنة كنتني نما زكاة كنتنو كنا كم afurtamii firta garuu meetarratti beektaati maallaqa gartee meeta biyya sanii yoo qarshiin biyya sanitti meetani beektaami? Meetni kun gosuma warqeetiimi? Laal akkuma qarshi birrii yemmani jehuusa qarshii fi daabaa jira. Daabaa miti. Morma laafatan san. Meeta san Suudiitti hanga ta'e gatii meeta sanii gaafattee maallaqa Suudii kafal baasuu dandeessa. Giraamni tokko meetri meeqaa? Sigalee? Ayya. Akkasitti baafta. Dhugaa maallaqa qabdu san 40 qooddee eegasii waan san zakaa kan taa'e jechuudha. Akkas akkuma walumaan jette. Ani irraa yeroo hedduu akkas godhaa ture waan sana hin irraa ka'eetiin maallaqa 40 hir'isanii haftee sana fakkeenya gara biyyaa fa'aa ergeetiin akka itti baasaa ture kun asirratti akkam taasidha. Rakkoon qabu maallaqa qabduu 40 hirte. Anamma bikiin an fedhe meeta san gartee gatii beeytee san irratti onni godha. Fakkeenya maallaqa Itoophiyaa 56 irratti zakaan eegalama. Qarshii 56 irraa. Maallaqa biyya teenyaatti. 56 40 gizee qooddee dhaggeeffadhu. 40 gizee qooddee 1400 1400 zakaa ba'a. Waggaatti fakkeenya maallaqa waggaa kafa waggaa naanna'u qaba. 56 ga'uu qaba. Waggaatti 56 amatarra naanna'u qaba. Baatii jaa. Waggaa turaa fa'aa ulamoonni oggoo biyya jirru dhibba nama raqasiisan fa'aa waggaa kafa waan akkasii fa'aa waan jedhan dhagayeetti jira kuni yookaan. Akkasuma sanuma dhufa. Doolaara kumarratti doolaara 25 akka jechuuti. Qarshii kumarra qarshii gartee kana. Fakkeenya biyya dhibba lama qabaate fakkeenya birriin kun 500 kumallee haa taatu waggaa yoo geesse gaanii achirra nama 5 hireetuman haftee san kennu jechuudha. Maal 200 kuma 200 moo? 200 raqasiisan. Kuma 200 moo? Fakkeenya kuma namallee kuma 500 illee haa ta'u kuma tokkollee haa taatu beekta. Hin ta'u. Yoo gattee waggaa geesse kumarraa hin baaftu. Kanarraa kafaluun danda'a jechuudha. Hin baaftu. Kum tokkorraa hin baaftu zakaa. Kum 30 irraa kum 10 irraa kum 20 irraa zakaan hin baatu. Amma akka Itoophiyaa amma maallaqa Itoophiyaatti. Amma yeroo kana bahuun danda'u kuma 56 bahu malee. Kuma 56 ta'uu qaba amma. Toora kuma 56 kuma 55 akkana. Aywa. Gaaffii biraa sheek. Ayyee. Gaaffii kana dhiyootti nasiin gaafadhee tureetiin shabaa kanatti na baasee akkasiin addaan kunne. Gaaffiin kee akkana jetti. Ani waggaa 5 dura waan akkasii kana hajjii godhee ture beekta. Hajjii kana keessatti namni hojii goonu kuni nukeessa mucaan takkan duraan godheetiin jira amata 3 dura nuun jee hojii qaanii tartiiba jiillee xiqqoo waan hin beeknee fi gaafa gartee arafaa deemnee achirraa ol deebinu jamaraa jalqabaa san irratti gartee jamaraa jalqabaa sila kaas umraa asirra gama kaabaa ta'an sana. Itee jira inshallah mee asmara dhaabnarra dabbii takkaa jira ra'ee inshallah nageetta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.